Harka fuuni daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qabu jennaa oduu isinitti himna. Itoophiyaatti dubartootaa fi daa'imman 500,000 ol irraa deeggarsa dhaabuuf hin jira jedhe sagantaan nyaataa addunyaa. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti sagantaa nyaataa dhaabbatichaa ji'a dhufurraa eegalee dubartootaa fi daa'imman hanqina nyaataa qaban walakkaa kitilaa ol deeggaruu dhaabuuf akka jiru beeksiseera. Jaarmiyaan kun akka jedhutti namoonni kunneen yoo gargaarsi maallaqaan argamne kanneen kitilaa 3,600 ta'an torban muraasa dhufan keessatti deeggarsa nyaataa dhaabuuf jiran keessatti hammatamu. Itoophiyaan wal waraansa kaaba biyyattii keessatti waggoota 2 gaggeeffame irraa guutummaatti hin bayyananne. Ammallee naannolee Amaaraa fi biyya Oromiyaa keessatti walitti bu'insi mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduutti adeemaa jira. Namoonni 100,000 lakkaa'aman sababa walitti bu'insa sanaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaniiru. Kana malees kibba bahaa biyyattii keessatti gogiinsi mudates yaaddoo biraa ta'eera. Dhaabbanni xiyyaara oomishu Boeing jedhamu Finfinneetti biiroo banuu beeksise. Sagantaa baniinsa biiroo sanaa irratti giddugala bahaatti Tarkiyyee, Afrikaa fi giddugala Eeshiyaatti pirezidaantii Boeing Kuuljit Gaatii fi Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Ervin Maasingaa dabalatee hooggantoonni olaanoo garaagaraa argamaniiru. Boeing biiroo isaa Afrikaa Finfinneetti banuun mul'ata keenya idil addunyaa milkeessuuf tarkaanfii murteessaadha jedhan ministeerri geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simeen. Hooggansi dhaabbatichaa amantaa Itoophiyaa irraa qabu galateeffachuun tumsa kanaa qaamolee xiyyaara oomishuun leenjiiwwanii fi boba'aa aviyeeshinii tumsaan hojjechuun michummaa keenya ni cimsinaa jedhan. Waliin ta'uun daandii qilleensa Itoophiyaa gara cancala dhiyeessii idil addunyaatti guddisuu fi Finfinnees giddugala kalaqaa eeroospeesii Afrikaa taasisuun akka danda'amu eeraniiru. Meeshaa elektirooniksii addis istaandard deebifamuu dhabuun akka na yaaddeesseera jedhe CPJ'n. Ragaan meeshaalee elektirooniksii addis istaandard poolisiitiin fudhataman keessaa akka hin taanetti dhimma itti bahaminna jechuun sodaa qabu jaarmiyaan mirga galaalchitootaaf baabsuu addunyaa beeksiseera. Dhiyeenya kanas poolisiin federaalaa mana hojjetaa fi waajjira barruu addis istaandard keessaa meeshaalee elektirooniksii adda addaa fuudhee qabatee jiru osoo hin deebisin haga yoonaa turuun akka malee na yaaddeessaa jedha CPJ'n. Amma waan mootummaan addis istaandard irratti raawwate kun gochaawwan kanaan dura bilisummaan yaada ofii ibsachuu ukkaamsuu fudhachaa ture keessaa isa haaraati jedheera. CPJ'n hooggantuun damee Afrikaa Mutuki Mumoo meeshaalee hojii barruu sanaa kan poolisiin harkaa qabu keessaa ragaaleen jiran akka hin mallatti jallifamee dhimmatti bahamuu mala ka jedhu sodaa qabna jechuun ibsa baasan keessatti beeksaniiru. Jaarmichi dhimma kanarratti dubbii himaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Jeelaan Abdii gaafannaan dubbicha waan seeraa fi mana murtiin qabameeruuf ammaaf irratti yaada kennuu akka hin dandeenye natti himaniiru jedheera. Editariin addis istaandard Yoonaas Kadir kaleessa eebila gaafa 22/2025 waajjira qorannoo yakkaa poolisii federaalaa deemee dubbicha gaafannaan meeshaalee fuudhaman sana poolisiin qorachuuf akka jiru natti himaniiru jechuusaa CPJ'n dabalee ibseera. Dhimmi addis istaandard waan mana murtii geessuun qabu waan ta'eef poolisiin qorannoo addis istaandard irratti godhu dhiisee meeshaa sana abbaaf akka deebisu jechuun mootummaaf waamicha godheera. Manni murtii federaalaa Ameerikaa raadiyoon sagalee Ameerikaa akka hojiitti deebi'u murteesse. Miidiyaan eegannaa 83 raadiyoon sagalee Ameerikaan hojjettoonni isaa guutuu hojiitti akka deebi'anii fi fandiin isaa akka gallakkifamu abbaan seeraa mana murtii federaalaa Ameerikaa Royce Lambert murtoo kennan. Ajaja pirezidaanti Doonaald Tiraamp kuffiseera manni murtii federaalaa kun. Raadiyoo sagalee Ameerikaa malees miidiyaaleen 2 raadiyoo Free Asia and Middle East Broadcasting Network jedhaman kanneen maddi maallaqa isaanii Federal Agency for Global Media jedhamu ta'ee humna guutuun hojiitti akka deebi'an manni murtichaa ajajeera. Raadiyoo sagalee Ameerikaa fi miidiyaaleen kunneen ajaja pirezidaanti Tiraampiin ji'a bitootessa darbe hojii dhaabsifamaniiru. Erga sanaa hojjettoonni hojii irraa dhaabsifamanii jiru. Fandiin isaanii saddachiteera. Tiraamp raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee miidiyaaleen kunneen siyaasa warra gara bitaa tarkaanfachiisu jechuun himatee ture.
Ameerikaan meeshaalee soolaarii biyyoota Eeshiyaa irratti qaraxa dhibbeentaa 3,521 dabarsuuf akka jirtu Tiraamp beeksisan. Ameerikaan meeshaalee soolaarii biyyoota Eeshiyaa irraa galan irratti qaraxa dhibbeentaa 3,521 ta'u akka dabarsitu himteetti. Qorannoon dhimma kanaa waggaa darbee kan jalqabe ta'us bulchiinsi Baayiden akka harka isaanii irra qabuuf gaafataa turaniiru. Qaranni amma darbuuf jedhu kun meeshaalee soolaarii biyyoota akka Kaamboodiyaa, Taayilaandii, Maaleezii fi Veetnaam irraa kan galan irrattidha. Sababni isaa immoo biyyoonni kunneen Chaayinaa irraa deeggarsa argachuun gabaa Ameerikaa keessatti gatiin akka malee akka gadi bu'u taasisaniiru jechuunidha. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp waxabajjii dhufu amma qaraxa dabarsuuf qophaa'e irratti murtee ni kenna jedhameetu eegama. Pireezidaantiin Chaayinaa biyyoota ollaa daawwachuuf kaleessa kaaniiru. Lola daldala Tiraamp wajjin eegalame irratti xiyyeeffata. Dubbii Doonaald Tiraamp kaasaniin Ameerikaa fi Chaayinaan lola daldala guddaa keessa jiru. Tiraamp oomishaalee Chaayinaa gabaa Ameerikaa irratti gurguraman ashuuraa yookaan taarifa dhibbeentaa 345 kaffaluu qabu jechuun ajaja erga dabarsanii bubbuleera. Chaayinaa qofa irratti osoo hin taane biyyoota baha fagoo Eeshiyaa diinagdeen isaanii shaffisan guddataa jira jedhaman irrattis taarifa dhibbeentaa 3,521dha kan ka'ani. Seenaa daldala addunyaa keessatti waan Tiraamp raawwatan kun biyya biraatti ta'ee hin argamne. Chaayinaa dabalatee biyyoonni tarkaanfii gumaa bahuu fakkaatu fudhataa jiran hundadha jechisiisa. Chaayinaan meeshaalee Ameerikaa keessatti oomishamanii gabaa Chaayinaatti bahuu barbaadan ashuuraa dhibbeentaa 125 kaffaluun dirqii ta'ee isheenis hojiirra oolchiteetti. Jidduudhuma kana xiyyaarota Boeing 3 Ameerikaan oomishtee gabaa Chaayinaatti ergitee ture osoo hin bu'iin sababa ashuuraa kanaatiin samiirraan gara dhufanitti deebifamaniiru. Gatiin Boeingii tokko duraan doolaara kitila 55 ka ture ashuuraa haaraa kanaatiin doolaara kitila 100 fi kitila 10 ta'a. Kun ammoo qaalii waan ta'eef kan bituun argamu. Kanaan ala Chaayinaan waan ammatti fangoone tarkaanfii lafa jalaa fudhachuuf jirtu akka qabdu keessa beektonni dubbataa jiru. Pireezidaantiin biyyattii Xi Jinping gara biyyoota ollaa sadii kan Ameerikaa akkuma Chaayinaa taarifa guddaarra keessa deemanii dubbisuutti jiru. Xi Jinping kaleessa kaasee guyyoota 5tti aananiif Veetnaam, Maaleeziyaa fi Kaamboodiyaa daawwachuu eegalaniiru. Guyyuma jalqabaa wayitaa Veetnaam seenan biyyattiin addunyaa irratti gochaawwan daldala nagaa booressan akka balaaleffattuuf gaafataniiru. Erga Tiraamp kaardii albuudaa ashuuraa fi kabiroo luqqisanii tapha haaraa fidaniiti gabaa fi siyaasa addunyaa akka kanaan duraatti deemaan jiru. Biyyoonni tujaarota addunyaa kanaa lamaan Ameerikaa fi Chaayinaa wal duraa duubaan dinagdee doolaara tiriliyoona 30 fi tiriliyoona 19 qabxii 5.3tti dhiyaatu qabu. Akkuma dirree siyaasaa fi dippiloomaasii hundaa daldala keessattis biyyoonni lamaan kun nu baasa ka jedhan kaardii taphaa walitti luqqisanii doorsisuun akkuma itti fufetti jira. Hindii kutaa bulchiinsa Kaashmir keessatti haleellaa daawwattoota irratti raawwatameen namoonni 26 ajjeefaman. Kaashmir bulchiinsa Hindiin bulfamtu keessatti dhukaasa rasaasaan namni dhuunfaa tasa raawwateen yoo xiqqaate namoonni 26 ajjeefamaniiru jedha poolisiin. Gareen finciltoota Kaashmir ergaa miidiyaa hawaasaa irratti ergeen haleellaa sanaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaan lammiileen biyya alaa 85,000 ol kutaa biyyattii keessa qubachuun isaanii nama hufachiiseera jedheera. Poolisiin namoota dhukaasa turistoota irratti raawwatame kan miidhaman keessaa tokko malee hundi jiraattota Hindii ta'uu beekseera. Daawwannaaf Saawud Arabiyaatti kan argaman muummichi ministeeraa Hindii Nareendraa Moodiin haleellaa sana balaaleffatanii qaamni haleellaa sana raawwate seeratti dhiyaataa jedhani. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.